Kiristoos Yesuusiin maal jettee amantasa? Ani immoo ergamaa Rabbiitii ilma namaatii jedheetiin amana. Nama jeen amana. Ati hoo maal jettee amanta? Ani waaqa tokko jedheen amana. Isumatu waaqa isumaan na uume kan na uume isa jedheen amana. Okay, hedduu bareedaadha. Kiristoos Yesuus alayhi salaam nageenyi Rabbii isaanirraa jiraatu akka Maryam deesse hin beektaa? Nan beeka Garaa Maryam keessa akka ture hin beektaa? Nan beeka. Garaa Maryam keessa ji'a san hunda akka turu kan godhe eenyudha? Waaqa hafuura qulqulluudha. Hedduu galatoomi. Garaa Maryam keessatti kan tolche Waaqaa miti? Duba uumamaan akkamitti si uumuu danda'a? Anamoo? Eeyyeen Kiristoos Yesuus garaa Maryam keessatti kan uume Waaqayyoodhaan an jette miti? Anaa fi waaqni walii fakkaannu si galee ani ilma namaati. Sanin jenne I know that. Naaf gala. Yesuus Kiristoos garaa Maryam keessatti kan isa tolche Waaqayyoodhaami? Okay, bareedaadha. Tanaafuu wanta akkasii gaafadha. Tolchaa, uumaa, khalaqaa, hojjetaa, kun hundinuu hiikaan isaa takkumaami? Takkuma Tole. Khalaqaa fi uumaa fi tolchaa fi hojjetaa fi wanni kun hundinuu hiikaan isaa takka erga ta'e Yesuus Kiristoos garaa haadha isaa keessatti kan tolche Waaqayyoodhaan an jette miti? Haadhoo koo Waaqayyoo kamitti tolche? Waaqayyo kan tolche hafuura qulqulluudhaan inni hunda gochuu kan danda'u. Waaqayyoodhaatu Waaqayyoo kamiin jee Waaqayyoon san Waaqayyoon Yesuus garaa haadha isaa keessatti tolche kun Waaqayyoo isa kami? Waaqayyo lama jettee amantaa? Moo tokko jetteeti? Ani lakkii obboleessoo. Ani Islaama Waaqayyoon tokko jedheetiin amanaa. Ati waan naan jette waa xiqqoo dura. Anillee ilaala asirraa ba'eetoo si deebisuu barbaadeetiin Waaqayyo tokko jee amana. Isa immoo akkamitti akka aman? Waan kanallee sirraa hin fuudhadha. Dursa duraa waliif galla. Waan kanarratti si waliin walii gala. Sin falmu. Waaqayyoon tokko ta'uusaa ani sin falmu dhugaadha. Macaafnillee Qur'aanillee kitaabban amantaa biraa baay'ee kan yan dubbise hundillee Waaqayyoon tokkichaa lammaffoo hin qabne jedhee dubbata waan ta'eef ani si wajjin waliin mormu. Ati ammalaan kan natti jechuun kan gaafii erga duratti illee wal gaafataa turtan dhaggeeffataa ture baay'ee Waaqa lama gochuuf yookaan immoo akka na fakkaatetti jechuudha. Waaqa lamatti amantuu nuun jechaa jirta. Isa mooyyuu ni Waaqa. Ati ammaan tana nama Islaamaa bira waan jirtuuf ani qixa kabajaatii fi gaafii puwentii tan barnootarraa argatan qofa si gaafachuun narraa eegama. Tan atillee irraa barattu, ta'anillee irraa baradhu, tan namoonni nu jalaa jiranillee hundinuu irraa baratan si gaafachuutu narratti dirqama. Maaliif jennaani nama kabajaarraan dhuftee akka kabajaatti dhufte waan ta'eedhaaf suuta jeen tasgabbeessitti haasaa. Obboleessa Waaqayyoon tokkicha jeetiin amana waan kana si falmuu hin barbaadu. Wanniin an si gaafadhe Kiristoos Yesuus Maryamtu dhale eeyyeen Maryamii dahee. Garaa Maryam keessatti Yesuusiin ka uume eenyu jennaan Waaqayyoodhaan an jette akkasumaami? Waaqayyoo kamiitu garaa Maryam keessatti Yesuusiin uume? Waaqayyo tokkicha santu uume. Tanaafuu Yesuus uumaadha moo uumamaadha? Waaqayyo uumamaa as. Dhiifama naaf godhi galatoomi. Wanta akkasii gaafadhu. Wanni uumame kun hundinuu uumaa tokko qabaami? Uumaa tokko qabee hunduu. Galatoomi. Wanni uumame hundi uumaa ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Garuu uumaan waa hunda uumu san qaama isa uume ni qaba? Amma kana oduun gaafii xiyyanaa deebise.
wanni uumame Uumaan hundi uumaadha uumati qabaanaan jette. Dhiifama. uumaa qaba Wanni kaasa. okay, uumaan san hoo qaama isa uume ni qabaa? In qaba Eenyutu uumaa san uume? Waaqa uume siin jedhe beelaal ammaanii Waaqa duratti abbaa maal meeqatu jira? Waaqa tokkotu jira. Waaqa Tokkichaan tokkichatu san eenyudha? Waaqa qulqulluudha. Innis Yesuus Kiristoos. Tole obboleessa koo galatoome. Yesuus Kiristoosiin ala waaqni biraa hin jiru. Waaqni biraa hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Kan jiranis immoo namtolchee yookaan mooyyuu waaqa xaa'otootati malee waaqni tokkicha. Waaqni kan jiru Yesuus Kiristoos qofa. Tole haadha koo eebbifami ani rakkoota kan qabu. Mee wangeela harkaa qabdaa? Of harkaa qaba. Mee Yohaannis hin banadhu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 natti fakkaata. Banadhu mee 17 moo 17 kanaanaaf. Digrii 17 Mee bani. banee jira. Maal jedha? Isaan kana duwwaadhaaf miti. Warra Meeqa banti? Meeqa banti? Yohaannis 17:20. 17 bani. Maal jedha? Yesuus immoo ana hin qaban. Ana hin qabin. Ana hin qabin. Ana ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqee ani garuu Dhaqeeti. gara abbaa kooti. Ani gara abbaa koo. Amma Gara kana abbaa kooti. gaafii na gaafattee Dubbisi. Dhiifama. Dubbisi. Ishee dubbisne. Qoy gisee takka silkiitu baatarni na mul'ate. Yesuus Okay, immoo rakkoota ani. kan qabu. Ana hin Yesuus qabin. immoo ani hin qabin. Ani amma iyyuu gara abbaatti ol baane. Ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqeeti. Dhaqee ani gara abbaa kootti fi Fi abbaa abbaa keessaniitti. keessanitti gara Waaqayyoo kootti Gara fi Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessanitti ol nan baa jedhiiti isaanitti anaaf himii jedheeti ishee abboomee jira. jedheeti ishee abboome. Okay, gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessanittiin ol bahaa jee miti. Okay, obboleessa koo. Yesuusiin ala waaqni biraa yoo hin jiraanne tahe gara Waaqayyoo kamitti nan deema jedhe. Yesuustu muudii qabate moo macaafatu muudii qabate moo warra barreesse moo anaa fi ati obboleessa koo. Atillee waan caafamee dubbiste anillee waan caafamee dubbise. Muudii tana eenyutu nuu fide? Fakkeenyaaf Yesuus Maryam Maqdalaati abboome. Bakka san irratti Maryam Maqdalaati waan jedheeni ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jechuun annan qabatina abbaayyi. Wanti takka illee wanni na qabattan hin jirtu jechuudha. Anna hin qabin dhaabbadhu nan fixadhaa. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqeeti. Gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessanitti ol nan baha jedhii isaanitti anaaf himi jedheeti ishee abboomee jira. Nan sobee? Amma Nan sobe. matsaafni tokko laal kaale amma hoo matsaafni tokko barraa'u xiqsiin yookaan immoo kennamni jechuudha barreeffamni waan barraa'uuf qaba akkaataa itti ibsamatu qaba. Jecha xiqsii tokko keessaa luqqisanii amma namaa miti seexannoo kana xiqsii baasee Waaqayyo qoruutti ture. Matsaafarra jira. Innaa ati amma xiqsii keessaa akkana luqqistee
fuutee kan na gaafatte kana gaafiin kee ifa naan taane ilaalboota kanatti waan barraa'eef qaba akkaataatti barraa'ee qaba. Okay, Gaafii obboleessa kee mee ibsa naa godhiitoo ibsa si gaafii godha. kee ibsa naa godhi gaafii keetu iyyuu xiqqoo Tole, keessa tole. naalaadha. Tole, Waaqa haadha meeqatti koo. amantaraan jechuu barbaaddeeti moo No, akkas jechaan waaqni jiru lakki. naa galuu didee amala qajeela Si uftee galchuu? na harkaa xiqqoo na harkaa dabde. Si galchuu? Fakkeenyaaf Kiristoos Iyesuus gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti jedhe miti yaadoo. Iyesuus waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Ni qaba. Iyesuus Okay, dhiifama asuman takka naa dhabe. Waaqayyoo ni qabaa naan jette. Akkasumaami wayii ana dogongoree moo hin dogongorreemi waaqayyoo ni qaba naan jetteemi Iyesuus. Ni qaba moo hin qabu? ni qaba ni qaba. Waaqayyo Okay. kamiinaan jechuuf himi? Lakki kas hin jenne waaqayyoo ni qabaa naan jette. Iyesuus waaqayyoodha moo waaqayyoo miti? Iyesuus waaqa malee. Kanaafuu waaqni waaqa ni qabaa? Laal waaqayyo waaquma maqaan koo Daani'a Daani'eeloo naan jedhanis nan awwaadha Daanis hoo jedhan nan awwaadha sii galee waaqayyos ta'ee Iyesuus Kiristoos gooftallee hoo jette kara hundaanuu hoo deemte waaqni tokko si. Ani akkas hin jenne baay'een akkas hin jenne moggaasuu dandeenya. ammallee siif hin galle. Waaqayyo Obboleessa waaqa koo qabaa naan siif hin jette galle. sii galee. Waaqni waaqa ni Naa qabaa galee hin jira. jedhe. Waaqni waaqa ni qaba jette waaqni waaqa hin qabu waaqni waaquma ofuma. Erga waaqa hin qabaanne Iyesuus waaqami? Amma mee Okay, waaqayyo maxaafa tiksii walitti akkanaa kennuu mee obsi. gisee takka. Takkaanaa obsi. Iyesuus Kiristoos erga waaqa ta'e waaqni waaqa hin qabullee naan jette sumatu naan jedhe. Garuu Yesuus gara waaqayyoo kiyyaatii fi waaqayyoo keessanitti jedhe mitiire? Waaqayyoo kiyya hoggaa jedhu waaqayyoon waaqa ni qabaaree haadhoo koo. Akkamiin waaqa ta'uu danda'a? Waaqni waaqa qabu waaqa ta'uu hin danda'aare? Gara waaqayyoo kiyyaattii fi waaqayyoo Akkamitti akka waaqa keessanitti ta'uu danda'u? ta'uu danda'u miti. Waaqa ni qaba moo hin qabu? Hin qabu. Hin qabu. Amma mee Yohaannis Waaqa ni qaba moo hin qabu? ani wanta siin jedhu laali xiksii yookaan ammoo iyyuu sii kenneetiniin achi jala naa seente Iyesuus. kumaaf akka Iyesuus waaqa barraa'e ni naa qaba. ibsita. Iyesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Duwwaa irratti beelaa lama kana hin qaba hin qabu kana bee hin qaba oo siin jedhe An nama na seentee haadhuun akkasii fadhu sana dhiifama. dubbista. An nama na haadhuun fadhu. Nama na Waaqayyo haadhu hin fedhu. Waan macaafarra jiru hin waakkatin. Macaafarra ittiin dabalin irraan irrisinii jedha. Mitiire? Saayikoo kan ka'e eegin. Kumaa dhiifama naaf godhi. Sirrii jettan mucaan goddanyaa kiyya saayikoo fi eegaadha isin ka gaafataa jirtan gaafii maxaafarraatti sirriidha. Dhiifama naaf godhi. Anammaan booda qacam godhuuf deema beektee? Anamma waan isinin jedhu argitanii dhiifamallee naa godhaamdi. Tole. Namoonni asirra hirmaatan kunneen walumaa galatti amma mucaan goddanyaa kiyya kan waliin nyaadhee dhugu bulu jedha. Wal mormina. Jarri maal inni amma lakakatii nama mucaa kanaatu amma dhugaa dubbadha nama bira jira. Saayikoo ofii eega. Hamilee ofii jechuudha. Maal jechuudha saayikoo ofii? kun Maal garaa tiksii naa kennitoo tiksiin inni naa kenne kun tiksii an deebisi. Isin warri wal bira jirtan. Isin warri wal bira jirtan. Wal dhiisaadha. Wal hin tuqinaadha. Anuun hin jira wajjin. saayikoo eegaa jettu maal jechuudha hammame? Goobazii ati obsimee takka. Naannoo goleessuun beekta akkamee jecha warra jira beekte akka fayyadu. Wanti walitti suphaa jirtu wanna inni namummaadhaan turee fi Obboleessa erga waaqummaa isaa mirkaneesseen booda walitti suphaa jirta baratamma. Amma kanatti gaafachaa Obboleessa jirtu. koo. Nama ta'ee waggaa 30 Obboleessa ol lafa kanarra deemee barsiisaa ture namummaa isaati. Gaafa du'aa ka'ee samiitti ol galuu waaqummaa isaa mirkaneesse. Kanatti gaafachaa jirtu gaaraaf daka walitti suphiteeti. Dhaabbadhu dhiisi ragaa naaf fidi gaafa du'aa ka'ee ol bahe waaqummaa isaa mirkaneessa kan jedhu ragaa naaf fidi.
Amda. Amda. Salata be. Hin cufanii keessa. No nan jira ragaa naa fidi jedheeni bar gaafa du'aa kee ol bahee waaqummaa isaatti deebi'e kan jedhu ragaa naa fidi jedheen. Amma mee ani gaafii na gaafatteef anis gaafii si gaafataa deebii olii laanna ani kan si gaafa inaa deebistaa ati immoo kan na gaafatte sii laadha sii galee. Siifan deebisaa takkitti tana Amma ragaa naa fidi. ati amma laal gaafii bichaa na gaafataa jirta kan naan galle mooyyuu si gaafatu amma kan as jala seenne walirraa barachuufi isin Obboleesso. galee walirraa barachuufi malee. Obboleessa koo. Keebichaa Nadaga'u jirta. uumsitee utuu hin taane maa akkana na gaafatte jechuu barbaade. Obboleessoon nadaga'u jirti hin jirtu. Wala geenya malee. Nadaga'u jirtaami. Yesus Kiristoos uumaadha moo uumamaadha mee? Kana bee walii deebisneemi yoo siin galle Naan mooyii boota deebisne kana naan lakki. gallee naan jedhi malee. Okay, naan galle. Uumaadha naan jette uumamaadha naan jette. Waaqayyo uumadha. Iyyasuus hin baane Iyyasuus uumaadha moo uumamaadha? Uumadha. Tole bareedaadha. Garaa haadha isaa keessatti eenyutu isa uume? Iyyesuusitti uume. Iyyasuusumatu Iyyasuusin uume? Ragaa naa fidi Iyyasuus uume kan jedhu galatoome yaa tokko. Iyyesuus uume utuu hin taane amma kara naa galeen mooyyuu si haa ibsu kaan. Yohaannis. No. Dhiifamaan gara sii galee Macaafa naa baasi kaa gisee takkamee macaafa naa baasi too. Ani gara sii galee hin galeetu fedhu. macaafa. Iyyasuusin eenyutu uume? Beeksisa obbiraa qabdaa maanu macaafa qulqulluu obbiraa qabdaa. Macaafa qulqulluu nan qaba. Iyyasuus eenyu uume? Naa dubbisi kaa gisee takkamee yoo tiksisii kennu Iyyesuus kana maaliif eenyu akka uume? jedhe. Iyyesuus waaquma uume siin jedhe beeyan mooyyuu akka naa dubbistu tiksisii kennuu Akkana haa barbaade. Iyyasuus waaqayyootu uume. Kanaafuu inni uumaa ta'uu hin danda'u. Ifiifuu uumamaadha. Uumaadha moo uumamaadha Iyyasuus? Uumamaadha kan jedhu san immoo iyyuu laal tiksii irra naa kenniteemi. Akkasiin hin jenne uumaadha moo uumamaadha? Uumaa kana gisee mee kana gaafatta uumaa Erga uumaa ta'e moo akka qayyaree uumamaa laksanii jedhe. Sanii mi'a tokko. Iyyasuus uumaa yoo ta'e uumaan akkamitti uumama? Uumaa waan hunda kan go'uu danda'u Elshaadaayya. Duba tanaafuu eenyutu isa uume? Waaqa uume. Duba obboleessa waaqatu isa uumee fi uumaadha jechuun uumaa fi uumama maaltu si duraa sagalii fi jaatu sitti wal fakkaate haa dhoko. Iyyasuus eega waaqayyoon Iyyasuusin uume uumamaan akkamii uumaa ta'uu danda'a? Mee waan si gaafadhu erga waaqayyoon uumee booda inninis deebi'ee waa hunda uume moo osoon uumamin uume? Asammaa akka laali ofumaa bichaa haasoftee kee bichaa ugoomsachuuf otoo hin deemin wantan je'eef qabaan maaliif kana jettee tiksii naa kennii naan jedhi malee keetuma qofa haasa'aa jirta. Ragaa naa fidi Iyyasuus uumaadhaas uumamaadhaas kan jedhu ragaa naa fidi. Thank you. Waaqni waan hunda kan gochuu danda'u. Waaqa siin hin jenne Iyyasuusin siin jee. Iyyesuusii fi waaqni tokko obboleessoo Iyyesuusii fi waaqni tokko jee aman. Maaliin tokko? Maaliin? Wanta hunduma dura sagaleetu ture. Sagalee bira moo maaltu ture? Waaqa. Sadeenummoo amma ko'aasiin tokko ko'aasii ta'uuf obboleessoo yookaan immoo qilleensa keessa jira kamanadaari keessa jira gogaa tokko keessa jira walirratti ko'aasii jedhamu malee kophaatti qilleensis maali yoo kamanadaari sunis maaliif ko'aasiin amma ko'aasii ta'uuf siigalee ko'aasiin tokko ko'aasii ta'uuf waa sadii of keessaa qaba. Waan tokko ta'uuf jechuudha. Sadeen maaliif qilleensa kamanadaariidha. Lama. Fi gogaa gubbaarra sani isaa sadeen walirratti ko'aasii jedhamu siigalee. Tole ko'aasiin tana galatoome afaanuma irratti si deebisa. Kamandaariinis uumamtuudha. Qololli gubbaa uumamaadha.
hafuuras namaatu itti hafuuf. Kanaafuu sadeen waan namni tolche. Obboleessoo Iyyasuusii kan fi namaa abbaa bira fi hafuurri naan qulqulluu geessin waan namni tolche. kan namaa bira naan geessinii ta'u sadeessu maal jedhamu Tumatu qo'aati geesse. jedhamu sii galee waaqni tokkichi mooyyuu waaqni hafuura qulqulluudha. Hafuura Okay, bareedaadha. Galatoomna Maatiyos deebisee jira. Dhaggeeffadhu Maatiyos dhiis. tokko naa dubbisime Amma Iyyasuusiin ala waaqni biraan jirumi? hin jiru. Hin jiru. Sadee Macaafa harkaa jirtaa qabdaa? eenyudha bakka tokkotti waamaman. Itti Meeqlee dhiisi. tokko Yohaannis Itti dhiisi. jecha kanaa Macaafa dubbisudha. harkaa ni qabda moo hin qabdu ati? Keebichaa naa kennu osoo hin ta'in kan ani sii kennullee naa akka dubbistu barbaada. Siifin kan naa takkittii tana qofa naa dubbisi kabajaadhaan Laakki dhiifama yoo kiyya naa fadhate. dubbisi ani ilaal keetuma qofa deebisuutti sii galee ani wannoo jechaa jira amma keetuma qofa Irra kiyyammoo eessa si akka dubbisi? gaafii kee kanaa Okay, eessa sii si deebisuuf kiyya san naa dubbisuu qabda bootan ani sii kennu naa Eessa si dubbistee dubbisa? Yohaannis mee boqonnuma tokko irraa naa dubbisi. Lakkoofsa meeqa? Takka Tokko. jaa'igu. Akka jedhu Kiristoos waan jedhu sagalichi jalqaba waan dhuma dura ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofiisaati Waaqayyo ture. Inni kun jalqabee Waaqayyoon bira Bakka mee asumarratti naa qabitoo abbaa kiyya. Sagalichi erga waaqa bira ture. Wandundi erga isa bira ture. Sadeen immoo iyyuu erga waaqa tokko ta'e boota kana mee maal ibsuu barbaadeeti mee? Okay, galatoome yaadoko. Sagalichi eenyudha? Isuma sana kanaa ibsituufi maal jechuu barbaadeet waan kana Situ ragaa fidate. Sumatu ragaa fidate anaa miti obboleessa koo. Yoo dubbistu jechuudha wanna san amma sii galuu qaba sii galee. Sagalichi eenyu mee naa himi? Sagalichi dura eenyu bira ture jedhe. Sagalichi Waaqayyo bira ture jaa. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Sagalichi waan hunduma dura ture sii galee. Haya. Sagalichi waaqa bira ture. Tole. Sagalee bichaa waaqa biraa homaan goone sii galee waaqa bira ture sagalichi. Haya. Sagalumti sunummoo waaqa ture erga jedhee mee boota kanatti ifa manaa go'ito mee boota kana maal jechuu akka barbaade mee naa ibsuu dandeessaa? Dhiifama naa Waaqni boota Anillee hin kana beeku bakka tana sumatu naa hima. erga hin beekne waaqni Ati tokko nama ta'uu mul'isa. Waaqni tokko ta'uu Dhiifama mee takka jalqabarraa eegallu sagalichi waan jalqaba waan dura ture jaa. Sagalichi sun eenyudha? Sagalichi waan hunduma dura ture. Sagalichi hafuura. Sagalichi sun eenyudha? Sagalee Sagaleen eenyu? sagaleen hafuura kaa. Akkamis sagaleen hafuura taate sagalee jechuun bar waan dhawwaaqamee waan sagalee isifamaa Sagalee jechuun sagalee hafuuraatti amma baafataa jirtu kana sagaleen waan dhaga'amu. Okay, kanaafuu Kan itti kan dubbatamu jechuudha. amma ani maaliin dhagee beektaa? Sagalee ati harka waliin dhooytee dhagee. Kanaaf waan biraati amma isi kan na jalaa caqasuu. Lakkisan hin jenne amma wayiin si gaafadha. Gaafii takka sin Sagaleen gaafadhu. sun eenyu? Sagaleen eenyu? Sagalee waan hunduma bira dura kan ture kuni Eenyu? sagalee bichaadha. Sagalee kanuma akka amma nu ibsi haasofnu kana bichaa ture. Eenyu moo haasawi? Okay, dhiifama. Eenyu dubbatee jennaan ture sagalichi? Sagalee jechuun kan kunoo sagaleen dibsii kan. Kan sagalee jechuun takka waan waliin dhawame takka waan Gaafin qabaa. dubbii jechuudha. Jechaa ture, dubbii ture naan jedhi. Dubbiin tun eenyu turte? Eenyuti dubbiin tun? Dubbii maal jettu jee waan kana silaa fidachuu baatte irra siif qacacadatti fakkaata. Obboleessoo sagalichi jalqaba waa hunda dura ture kan jedhu sagalichi sun eenyudha? Sagalichi ilaal waaqa sagalee boota kanatti waa meeqa mul'isa? Waa Okay, sadi mul'isa. sagalichi waaqa galatoome. Sagalichi waaqaami? Waa sadi mul'isa asirratti. Waa sadi Sagalichi mul'isa. eenyu Sagalee boo? mi'aan. Abboo wannaa dalagaa walii galu. Sagalichi Walii eenyu? galuu hin danda'an. Okay, sagalichi Yesuus moo Yesuus himi? Dhiifama. Anaa sii sirreessa. Sagalichi Yesuus moo Yesuus himi? Deebisteetuma nan gaafatin kaa. Gaafii dhaawwannoo nan jedhin. Gaafiin ani si gaafadhe kan yoo hin beekin hin beeku naan jedhitu achirra ibsa sii kenna malee gaafiin ani si Maayikii gaafadhe qabaddaa. deebistee gaafii yoo natti goote. Maayikii qabaddaati. Gaafii keemee gaafadhume waan feete gaafadhu.
Akkasii kanatti walii galle wayya malee keetuma qofaan nan ta'u. Amma erga boota kana tiksii kana maaliif akkasii kenne sadee waaqa tokko ta'uu mul'isa boota kanatti. Kana jechuun immoo waaqni tokko malee ibsa kan hin jenne sadeen eenyu fi eenyutu sadeen kamii fi kami waaqa tokko katee sadeen kun eenyu fi eenyu